sagalee ishii dhaga'een beekuutti boossee himatte kokalees. Rana abdiin eenyu ta'eeti ishees faraarra eenyudha har'allee warri biyya kana keessa jirtan waa dubbattanii minaamin jedhe inni eenyudha ifan la obboleettiin akka jettetti jechuudha kanarra obboleettiin akkas jettee dhuguma ofiif hojjeste jedhanii obboleettii irratti ragaa bahaa turan gareen abdii jala jira kaleessa mucaan guddataa jedhamu obboleettiidhaan siifanii walaggananya viidiyoo isaatti goraabat turan ijoolleen boochee jechuudha mana shaayii teessee boossee abbaa wajjin bu'anii kaleessa ganamaanuu dhaggeeffachaan ture jettee jirti maaliif dhugaa obboleettii kanarratti faradarreema dhugaa jirtu baasteerti ko obboleettiin akkanatti abdiin maal baastereeshin ofan ajjeese gaafa obboleettiin ofan ajjeesetti itti dawwaltu naa dhaqqabaa yaa biyya namaa jechuu diddeeshiin illee obboleettiidhaan makun oromoo akkasumaan jedhette ture maafi akkas hin jedhin jennaanii nama takkatti dubbatte yoo dhugaa kana obboleettiitii yaduute jettee dubbatte reeffa ishii waggaa tokko asin argattu ji'a ja'a taa'uu danda'a waggaa tokko taa'uu danda'a galuu dhabuu danda'a reeffa obboleettii teetii akkasii galu yoo barbaadde nama takkatti utuu hin dubbatin cal jedhiin waliin taa'in jedhan kooket dhageesse galgala kaleessa dhageesse maaliif akkana jettee maaliif doorsiftaa kan maal obboleettiidhaan akkana jette jennaan eeyyee kaasee warri moodiyaa kanaa iyyuu malee waan hin beekneef jedhee nama amma sanaaf hunduratti mucaan kun mataa keenya ganuu cabse irra deddeebi'anii dubbatina irra deddeebitanii dubbiinoo isin abilees ofii isaati ko afaan guutee maaliif akkana jettee obboleettii doorsifte ati maaliif mucaa keenyaa kana ifaniin garuu gatii dhugaa barbaadaa jirtuuf qonnoo ishii jalaa cufan ikko waan biraan balleessine kanaafi isinurraa dhaabaa wayi kana feeniit maal jechaa jirta dubbadhu Nanti ta'e wanta hunda duraayyuu obboleettii keenya uumas gochuu hin dandeenyu ergaa nuti biyyatti galfachuu qofaadha wanti nurraa eeggamu waaqayyo mooyyuu gumaashii haa baasu nuti baasuu hin dandeenyu wanni goonis hin jirru jechuudha garuu wanti gaafii keessa kiyyatti natti ta'e dhugaa waaqayyo gastiirra nagalchuu didanii wanti keessa kiyya akka gaafii guddaa tokko natti ta'e maal akka ta'e beektanii uummata tokko ergaa jarri kun abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniiru akka gaabichaattiyyuu wannoo deemanii too'in waliin dubbatanii jiranii jedhan akka dubbatanitti garuu jarri kun maaliif bakkee taa'an maaliif isheen mana jaazaa biraa mana abdii san teechee abbaan mana ammoo nama biraati bakkee biraa ta'a kanatu na gubeen ammoo wan jedha bar oguma kiyya keessa kiyya meetti qabaa laalaa isheen silaa abbaan manaa seenaa isa kana tolee ani kun abdii sun mana yookaan mana jaazatti amma fakkeenyaaf isa kana yaa car nama nama ati fakkeenyaaf yaa carraa nama neetu kun jechuudha sirriidha yaadni kee garuu waan kana jirri lachuu jiraachuu danda'u si jammar koo mucaan abbaa manaa qabdi Itoophiyaadha kan ishiin koo ittiin of ajjeefte dheenga afaan obboleettiitiin koo lubbiyyee isammaa barreera abbaan manaa ishii du'ee jetteetti himte obboleettiitti maal obboleettiitu dheengadda jedhee miidiyaarra taa'e isa barre abbaa manaa ishii biyyaa suni akka ji'a 7 wajjin turteedha kan dubbatte malee waatinuu kan beekee fi sargiin daggasamee wanta gaa'ela dhaabbatanii miti isa mucaa biyyatti motorarra kufee iyyuu du'ee jechuudha inni iyyuu kan ji'a 7 wajjin ta'anii yaani gaa'elli wanna dhaabbateef hin jiru eeyyen jaalachuu dandeessi ani ittiin faradu isa keessaan galu ani garuu asitti immoo kanatti dubbadhu haadha manaa kooti yaani hiriyaa koo jaalallee koo waggaa 3 wajjin turre jedhanii ofuma isaanii dubbatee jira abdii osoo hin taane isa mucaa seenaa jedhamus TikTok irratti amma immoo as deebisanii atis itti ilaalame hundi keessan uummattoota itti kan abbaa manaa abdiin jedhamee ijoon hin balleessina rabbeedha waan abbaa manaa kana nurraa dhiisame warkaan abbaa manaa abdiitu abbaa manaati abdiin shiriyaan shii ture jedha mucattiin kun abbaa 3 qabdi abbaa manaa yaa rabbi lubbuu lakki obsi alkaneda gurbichi wayi dhufeeraan maqaa sayyuun beeku malee dhufee dubbateera barri lubbuu gaafa duraa koo kaleessa yeroo isaan seenaa jedhati abdiidha jette riikoordan Afrikaan qaba siifan tokko afaan shii guutee mucaan abdii jedhamu riyaa shiitii Dubaay keessa jiraachaa ture sadii waliin jiraatan jedhan yaa abdii isa tokkodha ijoollee akka biraatti hin faamina ammas abdii isa mallaqni harka jiru soo hin taane isa kan biraati yoo sana jette ko yoo sana jette shin yoo sana haariidhaaf jette ta'uu danda'a malee akkii obboloota koo maal taatan sin TikTok irratti dhufee tooyini abdii kana miti abdii kana meejoo barre me abbaa manaa shii barre maal ijoollee micayyoon abbaa manaatuun qabdu yakkoodhaaf walitti guuran biyyan dhugaa rabbi gumaa shii dhoksuudha jedhanii tasii achi gaafanii oduu funaan
Ay. Garuu warri gumaashee dhoksitan gaaf tokko dhiigni obboleettii keenyaa sun kun isin qaba akka lola itti nafu. Yoo har'aaf sinitti fakkaateyyuu dhala keessaniif karaa taa'a. Argineerra warra ragaa soban kana durallee carraasa. Ammas kan jedhe ani kan hin jedhe amma ijoollee ishii police stationii deemtee imbaasii deemtee mana obstaa xireenfa mucayyoo argitee akkasii mini amma madaamittiin ishee mucaan ishee biratti duute sana namni baasuu danda'ame baasu. Insoban micoo si jamar mana madaamittiin duute. Utuu mana madaamitti duute mee boletti utuu mana madaamitti duute. Poolisiin otoo viidiyoo waraabin otoo footoon kaasin reenfa ishee gadi hin buusa. Poolisiin hin baasu osoo akkas hin goone. Osoo akkas hin goone moobaayilli isheellee poolisiitu fuudha malee eenyu harka galeeti barreeffama sanatti sana irratti barreessanii poosti godha fuula feesbuukii ishiitiin poolisiitu akkas godhe isa san. Barreeffama san dubbistanii ta'e yaa'ummaadha miti. Barreeffama yaa'ummaa jedhu ummaa moo shawaan keenya kana fayyadamaa mee ilaala. Fayyadamu. Shawaan kana duras fayyadamee beeku ani dhagahee beeku barreeffama sana achumarraa hin arge ummaan kan jedhu iyyuu. Dubbii ummaan jedhu barreeffamni achi baddaatti gadi gadhiifamee yeroo tokko hundumaa ani. Lakki ijoolleen ummaa jedhama ummaan koo haadha fi ummaa jechuu barbaade tokko jechuun ummaan jechuun haadha koo jechuu barbaadeeti. Ganama ijoolleen arsii mana Shawaa keessatti immoo haadha koo harmee koo. Qoome tartiibaan haasofna qoome horiin lollu amma fakkeenyaaf shawaan keenya Yesuus. Qoha akkatu taraasofna taraasii kennu kosh taraasii kennaase. Ani kanan jedhu kan gaafii natti ta'e jechuudha. Abbaan manaa isheeti 99 kilo barreessa. Mucayyoon abbaa manaa iyyuu hin qabdu jalqabumaayyuu. Utuu abbaa manaa qabaatte tokko seeraan as ba'ee dubbata ture. Dubbate bara abbaan manaa mucaan maal taate tokkoon du'ee tokko dubbate mucaan maal taate kun lama qabdi abbaan manaa. lama qabdee lakkii tokko biyyaati ta'an inni eenyu gurgure. Torban kamsi darbee tokkoon du'ee dhaggeeffadhu torban kamsi immoo saarbii darbee ajjeesan tokko jedhe. Kan immoo kaleessa immoo kan ishiin waggaa 3 biyya kana keessatti wajjin turte as ba'ee tanaa jedhee jaalalleen kodhee boo'ee viidiyoon sun harka jira jedhee dubbate. Kan sobaan birrii doolara 200 soo nyaata hin boo'a maaliin hirqa. Goyoobse gaafiin qabas gubbaarratti kan abbaadha jedhee deengada dhufee mucaan koonee rumni toonee rummi biyyaa baatee gabaate waggaa 7 kan jedhee dubbatan abbaa miti inni. Abbaadha kaleessa mana siifaniitti dubbisaa turre nuuyyuu viidiyoo isaatu hin jiru. Lubbu laal dhaggeeffadhaa uummata. Kan biyyaa sadiyyuu abbaan mana warri manaa kan Biyya dabarsanii naasanii arabbi jedhaati boru sinni baburburii koddiin keenya koo waraabamaa jira biyyiin gosa. Ishee obboleettiin maal jette mana tokko ji'a 7 wajjin hin jiraatanii deemte hin jenne kamishii sirrii. Namni meenuu waraabaa jiru akkasuma nutti nuun ji'a 7 wajjin jiraatanii. Calqaba obboleettii sobanii sobsiisu kaleessa siifaniin dhugaan baasisne obboleettii. Qoy. Mee feenet qoy mee lubbu. Kookeet gaafiin si gaafadha. Ati mee fakkeenyaaf feenet nuti qabu ati abbaa manaa hin qabdu mucayyoon jette miti. Situ jedhe moo ati miidiyaarra dhageesse. Lakkan ofumaan jedhe. Bakka gaufii keetiin jedhiin kan waanuma dhageesse waanuma sababni nani jedhee fi sunis an abbaa manaa jedhe sunis abbaa manaa qabdi jedhe ni fakkeessanii jedhee tan dhaggeeffadhu riikoordiin waraabamee jira. Namni riikoordiin waraabne hin jiru. Mucaan dheengadda gaafa jalqaba miidiyaa irratti mana siifinittis mana habdiittis gaafa jalqaba kaasanii dubbatani. Mucaan abbaa manaa dheengadda yoo dhokate abbaa manaa maal oskitu jennee nuti hiyyaa turre dhaggeeffadhu. Mucaan waggaa kan ji'a 7 wajjin turte Itoophiyaa ta'uu qabdu kun waggaa amma kana wajjin turanii obboleessi dhirsaa footootti ergee jedhee kaleessa mucaan afaan guutee dubbate. Obboleettiin immoo akkammoo waliin dhoofne obboleettiin ishiitu immoo ji'a 7 wajjin teessetti mucaan hiriyaa qabdi. Durumaan otoo kaleessa hin jenne bakkeen gadda hin jenne ishiin duraaniyyuu jette la osoo saadhanaa isa du'aa dawwattu otoo hin ta'in isa duraaniyyuu tun kaanuu isa dhamnaan hin jiraadhu jechaa turte. Sadeen gaddaas immoo
ofin ajjeesanaan jettee to arraba shirraa. Obboleettiin hin sobdi mijoo kaleessa dhugaa baasteerti ko. Ishi na fixachiisi kaabachee kun fixachiisi kaa daraakee na fixachiisi. Ishi dhaggeeffadhu warri kaanoo abdiinuu. Abdiin naas faraarree akkas kan hunda dubbadde Oromoo koo dhiifama jechaa turte ko. Dhagee kaashii dhagee kaasa kanan ali waan na hubadhe ni maatis waan hubadde mita Ishi ko ishi koodee ko si dhaga. Wal dhageenya. Kaleessa immoo dheengaddamoo kaleessa immoo warri kaanoo lakkiiriyaan ishee abdiidheedha. Abdiin immoo fi gurbaanoo duraan immoo dheengadda miidiyaa irratti bahanii kun abbaan manaa shiisa kana dheedhoo kateetu ture mucaanii inni qobaa saareen fagalchuu fe'anii dubbatanii kaleessa immoo deebi'anii yoo fumasaati fi abdii wajjin ta'anii dubbatanii waan kana xumuranii. Sayyuu immoo miti dhugaa isaa nyaatan ajjeesanis mucaan kun qoricha nyaattee isaa ta'u tufi isaa ajjeeftu yookiin xiiqii wayii isaa ta'u haarii isa biyyaa isaa ta'u asii saartee haa ta'u. Warri immoo ijoo waan miidiyaa kanarraa nu dhibe akkisaa dhugaa rabbi warri ijoolleen beeruut kaleessa afaan guutanii hojjettiin duraanii na doorsisaa na sodaadhee akkam mana jaazaa dhufeen alatti riileeshinii namoota wajjin akkan hin qabaanne mucaan kun na dhoowwa jettee dubbachaa turte abbaan manaa koo kan jaalalleen kunniin isaa abdadhee waggaa kanaas wajjin jiru kunii birriis kana biyyatti hin erginaa of hirkatti akkan qabadhu na gochaa jira. Deebi'iitiyyuu immoo akkan riileeshinii namoota wajjin akkatti walitti dhufeenya hin godhanne na godhaa jettee too ijoollee beeruutti Facebook ishee kadhoksi abdii mitire. Dhaggeeffadhu kaasaru riikoordii ishee hin qabna isa kanas warra afaan isaatirraa hin dubbate warra isheen itti matteetu afaan isaatiin dubbate sammuu abdiin jedhe immoo kaleessa deebi'ee lakkeen abbaan manaa isheen kun abbaan manaa ishee ijaan agarsiisee waa'ee isaa keessaa baasanii dubbatanii lakkan abbaan manaa miti abbaan manaa ishee kana jedhe laayisensiin hundumtuu xumuramuudhaaf garuu waraqaan biroo dhaqeetti ati immoo lakkee abbaan abduu jala buttee akkuma waan mucaa beektu abbaa manaan qabduudhaan jedheen kaasaru maal taate silatti obboleettiin isiniin jedhe malee abbaa manaan qabdu amma hiriyaa ishee kan waliin ture kagumaa ishee nyaate abduma nama biraa miti. Dhiirri ji'a torba wajjin ciifte abbaa manaan qabdu jettee afaan guuttee dubbatta obboleettii koo ati dubartee miti. Dubartiin guyyaa abbaa manaan qabdu ko siniin jedhe ani waan abbaa manaan qabdu jedheefi akka isheen abbaa manaa ji'a torba hin qabdu jette obboleettiin dhagaheera. Dhaggeeffadhu dubartiin guyyaa.